Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome jirtu fayyaa keessanii baga jiraattanii. Namoonni ID kaampaaniidhaan dalagachuu barbaadan keessan na dubbisaa jechuudha. Iddoo duwwaa waan qabnuuf isinii dalaguu dandeenya jechuudha. ID gatii madaalawaadhaan jechuudha inshallah. Akkasumas dalagaan hin tuffatamu waan ta'eef namoonni taaksii hajamtan isa dabalataan namoonni meeshaa kaargoo waan adda addaa biyya galfachuu barbaadan qunnamuu dandeessu jechuudha. Isa dabalataati immoo guruppii tokko dhaabnee jirra. Guruppiin sunis hojiidha. Waa'ee hojii qofa kan irratti hojjannudha gara WhatsAppitiin jechuudha. Fakkeenyaaf warri afaan biraa dubbatu lammii Itoophiyaa ta'e seeraan wal gargaaranii guruppii biyyaans nama 1,000 2,000 qabutu jira. Achirratti wal jajjabeessanii namni hojii barbaadu achirratti dubbatee namni gaa taaskii yoo barbaadan jechuudha achirratti yoo dubbatan ni argattan jechuudha. Guruppii sanniin irraa warra afaan biraa dubbatu irraa kanarraa kan ka'u nullee maaf cadhifnaa maal fi waliin gurmeessina jennee guruppii tokko dhaabnee jirra gara WhatsAppitiin jechuudha. Namoonni guruppii sanitti makamtanii dalagaa adda addaa beeksifachuu hajamtan meeshaa adda addaa jiran gurgurachuu xalabaata adda addaa jiran gurgurachuu hajamtan WhatsAppii sanitti guruppii sanitti makamuu ni dandeessu. Lakkoofsa isiniif ka'a jechuudha. Waan kamuyyuu dalagaa yoo argitanis namoota yaani walii yaaduun barbaachisaadha. Fakkeenyaaf ateemma dalagaa argitee nama itti himtu dhabuu dandeessa. Yoo dalagaa argite immoo guruppii san irratti namni barbaadan jettee achirratti himte namoonni hojii hin qabne baay'ee waan jiraniif si qunnamuu danda'an. Namni hojii dabalee akkasuma dalagaa barbaade achirraa yoo dubbate argachuu danda'a jechuudha. Gara guruppii sanitti kottaa makamaa isiniin jedha. Waan afaana turtaniif galatoomaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. Dhumarratti lakkoofsa WhatsAppii san taate waan adda addaatiif taaskii taate kaargoo waan kamuyyuu biyya galfachuu barbaadan lakkoofsa WhatsAppii kanaan nu qunnamuu dandeessu jechuudha. Guruppii sanitti illee lakkoofsa kanaan yoo nu galchaa jettan isin galchina. Lakkoofsa kana qabadhaa duwwaa 564552 guruppii kanatti makamaa dalagaa qabdan asirratti beeksisaa meeshaa gurgurachuu barbaadan asirratti beeksisaa waan kamuu dhufne wal jajjabeessinu hojii qofa hojii irratti haa xiyyeeffannu. Namni dargaggeessi keessattuu yeroo keessan bilaashitti hirribatti hin fixina. Gama jiruu wal haa jajjabeessinu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.